Akka mul'atan hordoftoota yuutuubii ijaarsa dhuunfaa yookaan immoo yeegilli sib'inaa kan taatan nagaan waaqayyoo lafa jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu akkam jirtanii tolee guyyaarraa mata duree xiqqoo tokko fudhanneetu waan xiqqoo wajjin ilaalla. Innis maayidha kan jedhu kitaaba banaa hin ta'inii kan jedhu ilaalla. Namni hundumtuu kan si dubbisu kitaaba banaa hin ta'in. Waa'ee kee icciitiiwwan tokko tokko qabadhu yookaan immoo dhoksi. Namoonni maal yaadaa akka jirtu akkasii ajaa'ibsiifataniif kan jedhudha. Yeroo hundumaa namni icciitiin qabannee akka kitaaba banaati jechuudha. Kitaaba banaa jechuun namni hundumtuu kan dubbisu jechuudha. Kanaaf nuti akka kitaaba sanaa ta'uun irraatiin eeggamu jechuudha. Yeroo tokko tokko icciitii qabachuunis namni akka nu ajaa'ibsiisuudhaaf nu gargaara waan ta'eedhaaf. Kanaaf kitaaba banaa hin ta'in kan jedhu mata dureen gabaabduu kun ergaa guddaa of keessaa qabdi. Ergaa guddaas nuuf dabarsiti jechuudha. Kanaaf kitaaba namni hundumtuu kan nu dubbisu kitaaba banaa ta'uu hin qabnu. Yeroo barbaachisaa ta'etti immoo icciitii tokko tokko dhoksuu yookiin qabachuun nurraatii eegama jechuudha. Kun maaliif namni maal yaadaa akka jiru waa'ee keenya sanarree akka ajaa'ibsiifatanii nu gargaara waan ta'eedhaaf kitaaba banaa ta'uun nurraan eegamu jechuudha. Har'a kanumaaf waan gabaabduu kana yoo jenne dubbii kana keessatti waan baay'ee akka hubattan abdiin qaba. Yeroo ta'an immoo mata duree biraatiin itti deebina. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma.